Waa'een Qamar Yuusuf haalli ammaa itti deemaa jiruu fi akkasuma mootiyyuu jannaan kuulanii maaliif sargii Muktaar viidiyoo hojjechuu dida namoonni hedduun yuutubaroonni hedduun viidiyoo hojjetanii Muktaariif gadhiifame jechuudha. Kuulaniin immoo odoo biyya keessa jirtu maaliif sargii Muktaar hafte kan jedhu wal ilaalaa jechuudha. Waa'een dhimma Qamar Yuusuf yeroo ammaa kana namni keenya otoo waan tokko hubatini haasa'ee namaaf nama walitti buusu. Namni kun jireenya isaa keessatti kan ummata Oromootiif miidhamaa ture jechuudha. Namni beeyin hin jiru jechuudha. Viidiyoo isaa dhageeffadhee ture waa'ee viidiyoo isaa dubbatee irratti jechuudha. Waa'ee alaabaa kaasanii waa'ee alaabaa sana irratti Qamar kuuniin sodaate jedha. Kuuni mootiyyuu bakka hin tuffate jedha. Garma garatti wal facaasaa jira. Namni keenya wanna tokko odoon hubatiin turetti wanni inni yaadu otuma hin hubatiin dubbii tokko dafee lafa kaa'e jechuudha. Otoo hubatiin dubbii tokko lafa kaa'e jechuun Qamar yeroo sanitti OA keessa waan jiruuf alaabaa tokko yookiin humata tokko odoo lafa sanitti darbanii kan achi kaanii nama maaliif darban immoo yeroo san alaabaa san jechuudha. Erga fedhe erga jaalate maa dhaqee adda isaatti morma isaatti mariin. Inni yeroo sanii fedhinnatiin isaa sirba sanarra jira jechuudha. Namni tokko yeroo miira keessa jirutti waan si jala jiru san ilaalu jechuudha. Hojii isaa samalee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii Munaa Diidamii Furo. YouTube kan subscribe godha, share godha. Warroonni haga maatiitti na jajjabeessitanii yoonaan nageettan hedduu galatooma baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabaja. Hordoftoota kiyya ammallee baay'ee sin jaaladha. Akkuma beekamu waa'ee nuti har'a waliin dubbachuu dhufne wanni nuti har'a waliin ilaaluu dhufne jannaa fi kuulanii maaliif viidiyoo Muktaar hojjetu didanii kan biraa mootiyyuu kuulanii odoo biyya keessa jirtu maaliif Muktaar sargii Muktaar haftee isa ittiin himati immoo isiin ufumaa hafte. Asirratti yuutubara ta'ee akkasitti himatuun jiru. Maaliif yoo jettanii viidiyoo hojjetee fi nama argee akkasitti baga gammadde hiriyaa turan nama waggaa dheeraa wajjin turanis nama diraamaa adda addaa hojjetaa turanii. Kanaafuu mootiyyuu asuma waa'ee Qamar Yuusuf illee waliin ilaaluu deemna. Kuni asuma gabaabsuudhaan dhimma namaa rakkoodha hin beekamu malee namni irraa jaalatee miti. Kanaaf dhimma nuti har'a asuma Muktaar illee baay'ee si gammadee jirraa baga gammaddee horii bulii dagaagii jennaani. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyya waa'ee dhimma Muktaarii sargii bareedaa sargii mashallah tabarakallah kan baay'ee nama hawwatu kan baay'ee namatti tolu inshallah arguuf deemtanii suuta keessa jechuudha. Rabbiin wajjin habulchuu umrii isaan haa dheeressu warra horii dagaagee akaakiyyaa baabiyyaa ergu isaan haa taasisu jenna. Garanumatti deebi'uudhaan waa'ee Qamar Yuusufii Qamar wanni viidiyoo nama bittinneessaa jira miidiyaa garaagaraa irratti jechuudha. Namatu alaa dhufee kanaaf waa'ee Qamar yeroo laallutti yeroo waa'ee Qamar kaafnutti Qamar jechuun nama jireenyi isaa guutuu uummata Oromootiif dhaabbataa ture. Dhugaa dubbachuuf Qamar nama maal jedhe viidiyoo isaa sirba isaa keessatti naannawee jedhe waa'ee naannawee san irratti maaliin isa fakkaata sirba Qamar Yuusuf bakkuma kamittuu hoteeluma kam seentee bakkuma kamuu seentee gonkumaa dhageeffachuu hin dandeettu. Sirba kiyya kana bakkuma kamittuu dhageeffachuu hin dandeettu. Sababni isallee Qamar Yuusuf yeroo duraati sirba isallee ka sirbootuma isaa akka sirba keessatti waa'ee Minilik of keessaa qaba. Isin galee waa'ee Minilik of keessaa qabuuf sirba kana dhageeffatamuu hin danda'amne. Maaliif inni kun hammam Oromoo bar ana caaninaan hanga fedhallee hiyoomadhu Oromoon kun bilisoomuu barbaada jedhee ka dubbate jechuudha. Mii keessatti gaggabaa laala garaa nama nyaatu yeroo waan akkanaa jedhee dubbatu. Namni keenya immoo amma maaliif walaa waan garaa nama nyaatu jechuudha. Hara alaabaa lafa jirtu alaabaan kabaja qabdi. Har'as taanaan borus taanaan. Qamar alaabaa san dhaqee irra dhiitee maal godhee hin deemne. Isin galee inni yeroo sanitti miira keessa jira jechuudha. Mirqaansa keessa jira. Garuu namni keenya akkatti fudhatu
isinumaaf rabbitu beeka. Isinumaaf isintu waliif beeka. Isiniif isintu waliif beeka. Isiniif rabbitu beeka. Maaliif waan kana maaliif yaaddanii? Maaliif yeroo hundaa artistoota keenya irratti inshaallah Qamariyoo alaamaa sanii fuudhin maaliif irratti duulama? Gaaf dura haci irratti duuta kaleessa mucaan kichuun sun ni tare jechuudha. Gaafa mucaan kichuun sun taretti tiktookiin isaa fooloowarii 100 eegale. Guyyaatti nama 30 moo nama 20 fooloo godhe. Kuni yeroo duute si leellisa ilmi namaa. Yeroo ati jirtu si leellisu. Yeroo ati jirtu si gargaaru. Yeroo ati jirtu akka biraatti silaal yeroo ati duute si jaalata. Isin galee yeroo ati duute si jaalata. Dhugoommoo ta'uma yeroo jechuudha. Namni keenya keerii yeroo namni yaaduuf wallahi nasiib jechuudha. Yoo ati keerii yaadde hamtuu deebiisitti yaada. Kun immoo wanni akkana kun immoo sababa biraa miti. Namuma keenya sharri walitti yaada. Kamaati gaarii jettuun hamtus. Kamaati keerii fakkeenyaaf gaarii yaaddee fi jettutu deebii hamaatitti yaada. Fakkeenyuma fudhaa Qamar nama umrii isaa guutuu kanatti Oromoof dalagaa ture kana har'a deebi'anii isa xiqqeessan. Har'a deebi'anii isarratti tuulaa jiran yookaan sodaate alaabaa jedhanii alaabaa hin tuffate jedhanii waan himmaan isaaniitu namaan galle. Kuni nama jibbisiisa. Wanni inni sodaatullee hin jiru. Wanni inni tuffatullee hin jiru. Bakkatti otoo ooleen buliin deebii kenna. Maal feddan mee? Hubaadhaa dubbii tokko. Yeroo gaarii dubbatamu namni isiniif yaate isiniif dubbatu. Yeroo isiniif jedhee suuraa fitatu. Yeroo isiniif jedhee waa hedduu ta'aa jiru. Isin mootuyyuu fuutanii dubbiin fashaleessina. Waan xiqqoo dhaattanii alaabaa malee alaabaan ammallee taanaan kabaja qabdi. Alaabaan Oromoo kabaja qabdi. Isa biraa miti nama kama biratti kabaja qabdi. Inni waa'ee sallee dubbatee jira jechuudha. Waa'ee alaaballee dubbatee jira. Isin garuu yommuu akkitti hubattanii akkitti mufattanii isintu beeka. Dubbii nama jalatti hin eegina. Gaaf dubbii nama jalatti dheedde. Otumaa dubbii wal jalatti eeddan beekaa keenya guutuu xaraydanii fixufteetta. Ashee har'a otoo Qamar Yuusuf waa ta'e rabbiin umrii isaa dheeressu ammallee waggaa 1000 nuufaa jiraatu. Eenyu sababa itti ta'a? Isin. Sababeeffatanii amma odoo nasbeessaa akka baasan ta'e isintu nasbeessaa baase. Nama biraa miti. Duulli isin alaabaa jettanii irratti tuultaniif. Ati amma fudhu. Bakka tokko jiraatte hojii san irratti miira keessa jirte jechuudha. Waan si jala jiru san hin laaltu. Laaltullee hin fuudhuuf hin jettu maaliif hamma sana keessa jette. Namichi isaa miira keessa jiru dafeetiin fuudhee alaabaa san jechuudha. Erga darbe awwalan darbe maaliif darbamoo? Maal jechuudha? Bardubbiin nama dhibaayyuu dhuguma rabbiititi jechuudha. Baay'ee tokko nama dhiba. Kuni waan hin fakkaanne irratti walirratti fakkeessitu. Waan hin fakkaanne, waan hin dhifne, waan dukkanaa irratti hin fakkeenyaaf kun waan hin fakkaanne jechuudha. Isinitti suure malee uumaan fakkaanne fakkeessitu. Uuma dubbiin geenne dubbii qootu. Isin galee alaabaan tun immoo nuti cuuca nama lafa kaleessa akkatti namarratti ilaalee argine malee waa'ee isiin beeknu bara. Inni barseena alaabaa tanaa beeka. Garuu muka miidiyaa irratti isa baasu kabiraa. Kasiina alaabaa tanaan beeknu. Maali? Marroo mataa gad deebisanii gaafa kaan marroo akkas godhanii maali? Abbaa Jifaar namatu ekeraa qalbii keessaa ekeraa rarraasanii mataa gadi deebisaan turre. Akkasuma hayyoota warroota du'an hunda Hacaaluu akkasuma eenyutu qabu mataa gad deebisaan turre. Isin nama akkanaa akkatti yaadu.
waan nama ajaa'ibu. Kanaaf please waan akkasiitirraa of eegaa, waan akkanaatirraa bilisa ta'a. Uummata akka faayidaa isin hin qabu, akka faayidaa sii qabu, akka kabaja sii qabu, inni dubbii eeggachuudha. Otoo gaarii yaadan hamtuu, otoo namni gaarii siif yaadate hamaan hin deemin. Hubadhu, keessatti ilaale. Maaliif namni kun dhiisee? Yooma inni dhiiseyyuu maalirra duraan akka ture beekuun dirqama kee. Dursaa walirratti hin duulina. Walirratti duuluu jechuun du'uudha. Isma dhugaa du'u jechuudha. Kanaaf wanni nuti silaa walirraa barachuu deemnu waan gaariidhaa jennee eegaa turre. Garuummoo kaleessaa mucaan sun darbee jira. Suuraan akkamitti darbee otoo beektan ammallee aartistii Oromoo irratti duulaa jirtan uummata gammachiisu akkumatti yaaddan. Akkumatti yaaddan garuu anna ajaa'ibaa bar wallaahi dhasii makkisiin itti yaaddan jibbumaa dhibbatti na ajaa'iba. Hundumaafuu kan darbeef darbe. Kan dhufuuf immoo tuyyuu barumsa isinii ta'a. Isinii galee akka darbee jira. Deebi'u. Kan dhufu immoo barumsa akka isinii ta'uu hubadha. Kuni waan baay'ee nama dhibu. Namni keenya yeroo hundumaa walirratti duula. Maaf akka ta'e beeku. Maaliif garuu? Maaliif barbaachisa walirratti duuluun? Keessattuu artistoota mataa jajjabduu yoo nu keessaa guuranii fixan isin maaltu isinitti dhaga'ama? Wallaahi dhasiif nama ajaa'ibsiiftan. Hundaafuu wanni godhamu hin jiru. Akkuma dhufetti keerii jechuudha. Akkuma dhufetti karaa nagaan geessuu xiqqas guddas hamtu walitti yaadurra keerii otoo walii yaadanii silaa namni keenya gisee ammaa kan akka gaarii jedhamu tokko illee hin jiru lafa kanarra. Maaliif hojjetan? Argaa jira jechuudha. Argaa jiras, dhagaa jiras. Maaliif argaa jira, uma mul'ataa jiru. Tokkollee ka keerii walii yaadu hin jiru. Simatti duuta akkuma saree sima nyaata ila. Otoo ati gaarii yaaddee fi wanni kun akkana gaariidha siif ta'a jetteen inni immoo qalbii qaratee sii dhufa. Qalbii qaratee si qanuuf sii dhufa. Otoo ati hamtuu itti yaaddee mootuyyuu inni sun si jaallama. Gisee namaa kun maa inni garuu faallaadha wallaahi. Hundumaafuu Rabbiin waan faalla'e hundumaa Rabbiin nu haa qajeelchu. Waan jabaate kullimaa Rabbiin nu haa qajeelchu. Yaada muraata kennan nu haa gootu. Waan hin taane Rabbiin nurraa haa qabu. Waan nu ta'a Rabbiin nutti haa qabu. Kuni hamtu walii yaadu keerii walii yaadutu bareeda. Waa'ee Qamar Yuusuf illee kana fakkaata. Waa'ee Qamar Yuusuf namoonni irraa dhaabadha. Hin duulinaa yoo artistoonni keenya balleessite hin duulinaa irratti dhaabbadha. Dhaabbannu. Isin jechuu barbaada viidiyoo kiyya kanaa laayikii share subscribe gochuu hin dagatinaa. Please share walii godhaa, koomentii barreessaa, nu jajjabeessaa. Yaada keessan kennadhaa, dhugaattoota keessan galatoofadhaa, baay'ee isin jaalladhaa, baay'ee isin kabaja. Hordoftoota kee ammallee galata guddaa na biraa qabdu galata keessan akkana jedhee dubbachuu hin danda'u. Rabbiin isin haa deebisu jazaa keessan jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.